Yoo akkam nagumaa fayyuma jecha viidiyoo haarawaa biraa qabannee kan dhufne jirra. Viidiyoon kun waa'ee maaliitii hojjettan bilbilli yoo isin irraa badfaa haal salphaa ta'een akkamiin footoo keessan foon buukii keessan contact number jechuudha data keessanii fi waan adda akkamiin deebisuu dandeettanii koolistirii live dabalatee akkamiin akkinni isin deebi'u godhachuu dandeettanii osoo bilbilli oman taane durattu settingii kan yoo sirreeffattan Malta dafee isin deebi'a jechuudha bilbilli keessan osoo batillee maqaan barbaadan argachuu dandeettanii haa eegallu tokkoffaan contact numberidha contact jedhan kan ka argaa jirtan contactii save godhattanii maqaa namaa ka bilbila irraa save jirtan san jechuudha sanarratti click goonee haa bannuuti maqaa namaa ka save dan sanarratti eegamantanii booda waan duratti sirreessuu qabtanii jira yoo barbaadan tokkoffaa Google account irratti export godhuu dandeettanii jechuudha contactii keessan Google account irratti export gochuu fi maaltu nurraa eegamaa hojjettan contactii eegabantee booda applicationicha eegabantee booda settingii keessa settingii irra click goota jechuudha contactii wanti jalqaba achi booda setting kan jedhu kan menu baarii fakkaata gubbaarratti argamsan sanarratti click goota jechuudha settingii si banamuuf achi booda setting kan jedhu kan macarashaa jiru sanarratti settingii kan banataa jechuudha settingii kee eega si baname booda import and export or export kan jedhu san jechuudha sanarratti click goota yookaan tuqxaa jechuudha email account yankee irratti phone book yankee galfachuudhaaf kan gochuun si barbaachisa fakkeenya sim card sim 2 irra karaa email kiyya dabarfachuu barbaade ajannuti email amma gubbaarratti argitan san iman.muhammad sanarratti dabarfachuu barbaade ajannuti email ki saati bilbilli bade sim cardin fi badillee maqoota duraan seevamanii jiran bilbil kiyya irratti al salphatee ni ergadda jechuudha achi booda next godha next eega godhe booda eessatti dabarsuu barbaadaa jedhanii gaafata iman.muhammad 421 gmail irratti dabarsuu barbaadaa jedhanii next godhaanii maqaan naa dhufe jira kan simtuu gubba jiru kan karaa emailii dabarfachuu barbaade yookaan online restore godhachuu barbaade jechuudha hundasaatu select godhee achi booda maal godha okay jedhaanii jechuudha okay jedheen maqaan kun maal ta'a karaa gmail kiyyaatti ol dabara jechuudha kun akkuma argaa jirtan gmail kiyya yoon click irra godhee ilaalu maqaan duraanan export godhee jiru san maal ta'e jira naaf baname jira jechuudha bilbilli badee dhiisee waan barbaadde gmail yankee email yankee ofirraa argachuu dandeetta jechuudha lamaffaan immoo maal hojjennee footoo yookaan immoo suuraa onni gochuudhaaf suuraa backup gochuudhaaf yookaan immoo karaa gmail keetii upload goota jechuudha networkii qabdarratti karaa gmail keetii egaa upload goote booda banachuu dandeetta jechuudha egaa photo application kan banne karaa mirgaa irratti kan argamu Google account san jechuudha sanarra click goone account kan kee kan bilbila kee irra jiru sanarratti set goona jechuudha achi booda turn on backup kan jedhu kan jalirratti argamu kana irratti click godhannaa sanarratti save godhannaa jechuudha footoo hankee waan hunda maal si godha online drive hankee irratti jechuudha gmail hankee irratti ol siif kaawaa jechuudha high quality dhammo originalii kan kiitumaa ta'uuti sin jedha original kiyyumaa ta'u jettee kalamaffaa sanarratti filachuu qabda ka gubbaa sunni diqqooni qannasa quality originalii akkuma inni jirutti naa save jetteen immoo kalamaffaa gubbaa jiru kana irratti click goote quality waa takka hin qannasu akkuma godhattee maal ta'a boodas argachuu dandeetta jechuudha bilbilli even si bira dhabamee hora bira jiraatillee online irraa argachuu dandeetta jechuudha waan kan hunda phone contactii footoo keetii viidiyoo keetii data keetii waan adda addaa waan barbaadde kun photoon upload ta'aa jira jechuudha karaa gmail account haal kanaan karaa gmail account upload godhannaa tokkoffaan kana karaa lammaffaan immoo karaa salphaadha Google Drive deemte Drive bantaa jechuudha Google Drive application kan jedhamu kan namni hin beekne jiru
yoo qabaatanis install godhattanii jechuudha Play Store keessa Google Drive kan ni banta. Google Drive kan eegaa wante booda backups kan jedhu san seentaa jechuudha. Backups waan duraan ol keewwattee jechuudha. Waan fayyadamaa jirtu data kee, photo kee, even bilbila hojii softe illee hojii softe guyyaa hangana daqiiqa hangana waan jedha. Hojii softe call history, device setting, app data, application kee irratti waan at fayyadamte waan garagara kan hunda of keessa qabataa jechuudha. Backupiin kun Google account qabaachuu qofa si barbaachisaa malee haala salphatee maal godhuu dandeetta waan duraan fayyadamaa turte rakkachuu malee maqoota nan baay'ee na jala badee jettee rakkachuu malee footoo na jala badee jettee rakkachuu malee haala salphaan deebisuu dandeetta. Settingii lamaffaan kun immoo backup to Google Drive kan jedhu kan gubbaarratti argaa jirtan san on godhattaa jechuudha. Asan on gootennaa wanti martin ofumaan si deema. Fakkeenya applicationoota fayyadamtu daataan isaa call history namatti daawwaltee waan garagara ammas kontaaktii kan kee wanti kun martin footoo kan kee viidiyoo kan kee hundinuu achirratti upload siitaa jechuudha. Karaa wifi irratti upload gootan bareedaadha. Akka data baay'ee sanarraan findeefi yookaan immoo data package sirriitti guutattan maali settingii kana on godhuu qabdanii jechuudha. Kan on gootee bilbilli kee osoo waan ferte illee saatii barbaaddetti yeroo barbaaddetti osoo gattee deemte illee osoo sirra badellee haal salphaa ta'een data kan hunda maal gochuu dandeetta jechuudha. Data kan hunda haal salphaa ta'een argattee booda irratti fayyadamuu dandeetta jechuudha. Chrome sanillee seentee achi illee godhuu dandeetta waan drive keessan kun kana www.googledrive.com jettee seentee jechuudha. Har'aaf kan qabannee dhufnee waan nu wajjin turtaniif galatooma.